الله أكبر. الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد الله أكبر. Mee gammachuu guyyaa iidaa kana akkam jettanii tiniin ibsutti jirtan gammachuu guyyaa iidaa kana? Gammachuu iidaa kana gammachuu guddaa qabna. Akka ajaa'ibaa kanatti gammanna. Gammachuun keenya immoo gammachuu bareedduu kan ilmi xiqqaan gammadu, kan immoo wallaalaa fi beekan har'a gammadu, kan islaama dhiisaa immoo kiristaannuyyuu gammadu, san caalaa daran gammadaa jirra. Rabbii keenya immoo guddifata jirra. Rabbii keenya guddifatu, rabbiin immoo guddisu, takbiirtaa ganamas galgalas rabbii keenya qulqulleessu rabbitu itti nu ajaje. Quraana suuraa Baqaraa keessatti واهي صوما يوهاسو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يا وان رمضان كان رب أن سنيف لا في سيف نمني دندو هاسو مغوتو كان إبالا جير مو جدي برومو اتحاقوتتو جديك رب كينا دبته إيغاسي كان إساقوتتن ملتي صدوم يوغوتتن لتكبروا الله ربي قدسا ربي كينا قدسا ربي غلطة غلطة إسامو أصوات نكفتين أصو كابل لمو إسن هنجفتة أيستي هنفترين صدا ربيتي خالق صداتني جزيمو كا لبين تيسن يوكان مو أرمني كيسن مشان برباد مشان استنشاقا قدتن كان نمني توكسين أرجن خالق عمله إساسات نفتني أدت nama keessatti akka rabbi isinirraa quba qabuun akka rabbi nurraa quba qabutti rabbi nu qarqaaree soomnee booda sanii wanni nu har'a irra jirru qanii har'aa kana yawmal jum'aa kana takbiirtadha. Rabbii keenya guddisu rabbii keenya galata galchuudha. Gammachuurraa baay'ee haasa'uu hin dandeenyu onneen teenya nu girrifti inni nu biraa deemuudhaan inni shahara sabriiti shaharu sadaqaati shaharu siyaamii شهر مو تلاوة القرآن شهر التراويح شهر مو كجاء أبتاتي جاء مو كأرامل كركاراني جاء أيتام كركاراني جاء علماء كركاراني جاء طلاب كركاراني جاء الدين الإسلامي نمو بكي جرut إجاراني كناف ونن تنار أجرجري وان كبدوف gammachuullee qabna naasuullee qabna. Gammachuun isa guuttatuudhaaf gammachuudha. Inni nu biraa deemuudhaan khayrii isa keessa jirtu san duubatti wayi irraa dhiphoynaa jennee wayi irraa immoo kaariin ciccaa jennee shayxaanni qara hidhame sun wayi nutti deebi'aa jennee naasuu qabna. Akka rabbiin keenya nutti hin deebifne kadhachaa jirra. Rabbi immoo nuu qeebalaa. Gammachuun natti dhagahama. Ustaaz keenya kan nan gaafattan baay'ee ibsuu hin danda'u. Garuu yoo ummata kana laalu na gammachiisa bakkee dhaabadhuu fi wanni haasa'u baay'ee addaan naa hin bahu. Saabbii dhimma gammachuutirraa rabbii keenya guddisaa jirra. Akka ammoo warra arafaatiin rabbi jedhu rabbii keessan guddisa. Fazkurullaha ka dhikrikum aabaa'akum aw ashadda zikra. Akka abboota keessan haawwata keessan dudubbattan san caala rabbiin dubbadhaa rabbiin zakkaraa jirra. Rabbi nurraa haa qeebalu rabbi nurraa haa jaalatu rabbi sanaan guutuudhaan immoo ka rabbi irra nu haa deebisu. Tannatti mul'atte isii tanaa jechuudha. Sitti dhagahamutti jira. Gammachuun dura dursee gammachuun natti dhagahamuun baga isin mara keessanuu rabbi ayyaana guyyaa iidaa kanaan uummata islaamaa hundaanuu baga isin hin ga'e jedha. Gammachuun akka malee natti dhagahan islaamni bakka tokkotti akkatti wal ga'ee haala gaariin ka dhiiraa ka dhalaa ka xiqqaa ka guddaa wal ga'ee akkatti dubbachuun kun baay'ee natti dhagahamaa darsitaadha. Ammas immoo akkasumatti dabalataan ummanni keenya karaa diin irratti hiriiran dhalaa fi dhiirri akkatti ijoolleen xiqqooleen daa'imni waa ummata guddaa barsiisuun kun dura dhaabatanii waa barsiisuun kun ani baay'ee natti tolee jira. Ummanni keenya haaluma kanaan fakkeenya wal jalaa fudhatee diinii keenya akka babal'isu ummanni keenya akka baratu akka diinii keenya irratti hirmaatu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammas
ummanni keenya haala islaamummaa kanarratti wal jabeessuun dirqama ta'a jechuu barbaade akka dhaamsattoon nan dabarfadhu namni diinii keenya irratti ummanni bakka hundaa amantaan isaa jabeeffatee qabata keenya kun diinii jaalatamaa fi diinii akkatti olaanaa nama jedhu kana jabeessuun dirqama ummanni keenya akkanumatti jabeessee itti haafufuu biqiltuu keenya immoo ijoollee xiqqoolee barataa jiran kana haa guddifnu haa tajaajillu jechuu barbaade. Mee warra daawwatu jiru kanaa fi hawaasa warra itti baga isiniin gahe jettuun ni jira. Ani hunda isaanii uummata islaamaa kaas jiruu fi kaas hin jirrellee baga isiniin gahe jedhaan hawwii guddaa qaba baga isiniin gahe akkasumatti waggaa bara dhufullee guutuu rabbi isin haa deebisu rabbi guutuu akkanatti isin haa deebisu jechuun ni barbaada. Akkami mee gammachuu guyyaa iidaa kana maaltu isinitti dhagahamutti jira? Wallahi dhugaa dubbachuun taanaan gammachuun guyyaa iidaa har'aa baay'ee matulaa baay'ee nama gammachiisa. Maasha Allah hedduu nama gammachiisa inni barana iida milkii kadhatti kawaamara gammachuu ka hedduu bara hedduu ta'e rabbi nuuf haa taasisu. Maasha Allah bareedaa nama gammachiisa tola akkamatti rabbi waggaa hedduu kan haa deebisu. Murtii fi uummata islaamaa hundaayyuu walumaa galatti warra hunda isaanii nama hordoftoota islaamaa ta'e hunda isaatu bakka jiranitti waggaa hedduu rabbi itti haa deebisu jedha. Mee hawaasa musliimaa kas daawwatuu fi namoonni itti waa dhaamtuuf ni jira? Maasha Allah bareeda dhaamsi kaawwallee dhabamu tarii ramadaanni galee jira ramadaanni akka tettees ta'u yeroo wanta hundaanuu keeri isaa fudhatee irraa dabree jira hawaasa hundaa hawaasa musliimaa wanti annaabuuf ramadaanni galeettanii ibaadaa salaata hin laaffisinaa akkuma yeroo ramadaanaa salaatanitti yeroo kamuyyuu yeroo kaanis rabbiin akkuma yeroo ramadaana gabbaramutti yeroo hundaa gabbarama waan ta'eef ramadaana sirritti salaata amaanaa fittaa ta'uu salaata irratti jabaadhaa shabaabnis ta'ee xiqqaanis ta'ee hundi keessanuu salaata irratti jabaadhaa jira. Baga isiniin gahe waan inni jettan. Jalqaba irratti dursee hordoftoota amantaa islaamaa hunda isaaniitti dhufuu baga isiniin gahe baga jettanii yaani itti aansee firoottan kiyya hundaa fi namoota jaaladhuu fi namoota jaalatan kan beeku hunda isaanii wajjin baga isiniin gahe baga gammaddan. Jalqaba irratti maqaa rabbii guddaatiin guyyaa har'aa nu ga'u kanaan alhamdulillaahi rabbil aalamiin jecha itti aansuudha obboleeyyan kiyya abboota kiyya haawwata kiyya qaasitti argaman hundaanuu Eid Mubarak jecha baga ayyaana Eidul Fitriitiin nu ga'e jecha baga itti isin ga'ee jedha. Akkasumas bakka wanti inni guddaan alhamdulillaahi wallaahi gammachuu guddaadha rabbiin gammadaa kan hin jedhe akkanumatti sanaa guutuu waggaa guutuu ahna alii keenya islaama guutuu waliin itti nu haa deebisuu jedha wabillahi tawfiq. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa iidaa kana Gammachuun nuti qabnu Eidul Adhaa fi Eidul Fitrii kana gammachuu guddaa qabna mishaa'ir dil Islaam diinaa islaamaa irraa ol qabuudhaa fi ka nabiyyi Muhammad nuungaan amaanaa sana irraa ol baannee waan jiruuf amaanaa kan akka gaarii gaggeessine jennee gammachuu guddaa qabna. Ayyee wanni namni ati baga isiniin gahe jettuun ni jira? Hiriyoota koo kan bahara jiran kan habashaa jiran kan biyyoo arabaa jiran hunda isaaniitu muslimaa fi muslimtitti bakka jirutti baga nagaan si gahe jechuun ni barbaada osoo obboleessa qofan ta'in muslimaa muslimtii bakka galanni kan rabbii kan nuun gahe yoonaan guyyaan har'aa kun guyyaa kabajamaa guyyaa Idul Fitrii gammachuu muslimaa amma nurraa deeme jiini ramadaana maasii adda chaana akkam taana shayxaanii hiikame kan nama waswaasu yaa ummata islaamaa rabbiin nu haa baasu. Salata khairii dalagadha karaa rabbii irratti hunduu wal jaalladha kan karaa badillee gorsumaan deeffadha lakkisaa baradha ijoollee muslimaa umrii kenna kolfaaf taphatti maafinna namni hin barin akiraa salphata guyyaa lahdii bu'uu baay'ee marakkata diinii rabbii baruun baay'ee nu qarqaara kan isan beekne addaan baaseen beeku halaala haraama ofii maqaan adamii ilmuma islaamaa addaan baaseen beeku halaala haraama barannee halaala haraama addaan haa baafannu walaloo kiyyaa asirratti dhaabaa wanni isinii dhaamu barumsa maqaa kiyyoo baruu barbaadde Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mee maqaan keenya eenyu siin jedhan duratti? Obbo Abdurrahman Muhammad naan jedhani. Gammachuu guyyaa iidaa kana maaltu sitti dhagahamutti jedhame? Gammachuu daangaan qabne kan hammana hin jedhamne natti dhagahama gammachuu Eidul Fitri kan jedhamu. Gammachuu akkana hin jedhamne natti dhagahama. Dargaggeessaaf dargaggeettiin keenya qeerroon jaarsi isheen asitti bahuudhaan gammachuu daangaan qabne natti dhagahama jedha. Ayyee mee hawaasa muslimaa kanaaf maal dhaamta fi eenyuun baga itti isiniin gahe jettan? Ummata muslimaa bakka ka arabaa fi ajamiin jiran hunduunu baga gammaddanii baga guyyaa kanarraa kana geettanii jedhaanii itti aansee obboleeyyan koo ka biyya adda addaa keessa jiran muslimaa ka qeerroo ka qeerritti maraanuu baga gammaddanii baga guyyaa kana geettanii isiniin jedhedha. Galatoomee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa duraan dursee mee maqaa kee eenyu siin jedhan? Maqaa kiyya Abishuu Musaa Abdurrazaaq jedhama.
hayyee mee gammachuu guyyaa iidaa kanaaf maaltu sitti dhagahamu jira? Gammachuun alhamdulillahi rabbil aalamiin bareeda namatti tola. Waan guddaadha rabbiin ka jaalalaa ka qeebaltii rabbi nu taasisee sana itti deebi'u rabbiin nagaan nu haa taasisu. Akkasiis maashaallah tabaarakallah isinoo maqaa keessan eenyu isiniin jedhan? Kiyya maqaan Fadluu Sheemiin jedhama. Mee namni asirraan baga isiniin ga'e jechuun barbaaddu eenyu fa'a hawaasa muslimaa kanatti? Alhamdulillahi muslima Baalee Didaa islaama guutuu jechuudha. Duraan dursee aanaa alii kiyya obboleessa kiyya jaalatamaa fi kabajamaa hangafaa Abaadir Muusaa jedhama. Barsiisaa dursa baddeesaa jedhama naannoo hin jiru gara Keeniyaa kana imalee jira. Baga ji'a jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa Iidul Fixriin si ga'e jedha. Kanatti aansuudhaan immoo akkasuma obboleettii tiyya adde Zubeedaa Muusaa biyya alaa Dubaay jirti. Baga siin gahee baga gammaddee baga gammanneedha. Akkasuma firoottan kiyya aanaa alii hundaan baga siin gahee dursa jedha. Itti aansuudhaan immootu hawaasa muslimaa hunda bakka jirtanitti baga gammaddan baga gammannee baga walumaanuu nuun gahee isiniin jedha. Isin jaaladhaa kabajamaa. Hayyee galatoomee assalaamu alaikum. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee maqaan keessan eenyu isiniin jedhamee hawaasa muslimaa kana? Maqaan kiyya Turee Hussein jedhama. Jiraataa ganda Mariiqaa Jaaroti. Duraan dursee guyyaan har'aa guyyaa guddaadha. Eidul Adhaa ayyaana kabajamaa fi ulfaataadha. Ummata muslimaa iddoo jirutti kan keessallee kan alaallee hunda isaanii ayyaana gaarii kana baga isiniin ga'e baga gammaddan nama waggaallee itti deebi'u rabbiin nu haa taasisu jechuun barbaada. Mee dhaamsi isin qabdan dhaamsa akka gandaati ta'ee akka bulchaa gandaati isin bulchaa gandaa ta'uu wajjin hawaasa ganda Mariiqaa kanaa fi ka biraa jiru wanni isin jettaniin? Bareeda wanni ani dhaamu islaama jechuun nagaya. Islaamni jalqabumaayyuu haalli itti deemu wal jaalachuudha, wal kabajuudha, wal ulfeessuudha. Kanaaf kana beekee uummanni muslimaa iddoo jiru hundattuyyuu uummata jiru hundaa ofitti qabee kan rakkataa qarqaaree akkuma ramadaana keessatti qarqaaraatiin hin ture, akkuma ramadaana keessatti kabajaatiin hin ture, akkuma ramadaana keessatti nama kamuyyuu ofitti qabee akka obboleessatti qarqaaraa ture sanitti ammas yeroo ramadaanni ba'e kana rakkataa kenna akkuma duraa sanitti akka bira dhaabbatu dhaamsa gabaabaa dabarsuu barbaada. Karaa biraatiin immoo muslima jechuun obboleessaa obboleettidha. Akkasitti wallaalee nagaa biyya isaallee nagaa amantaa isaallee qaamota jiran hundaa sabaaf sablammii hundaa ofitti hammatee ummata kunuunsaatiin hin ture waan ta'eef ammas haaluma baratisaniin ummata kamuu sabaaf sablamoota isa keessa jiru hunda ofitti kunuunsee kabajee akkuma duraanii sanitti hojii jiraachuu dhaamsa gabaabduu tana dabarsuu barbaadee galatoomaa kabajama. Nama baga isiniin ga'e jettanii yoo jiraatan dabarfadha. Bareeda namni ani ayyaana kana baga isiniin ga'e jedhee an dabarsuuf duraan dursa obboleessa kiyya kan biyya Dubaay jiru Umar Hussein jedhama. Kanaaf baga geettee nama bara fullee itti deebi'ee wajjin taa'ee wajjin iida kana wajjin kabaju rabbiin nu haa taasisu. Karaa biraatiin immoo akkuma waliigalaatti ummanni keenya ummanni muslimaa hundi isaatu obboleessaa obboleettidha. Ayyaanni kun baga isiniin ga'e baga gammaddan nama hegerellee itti deebi'u rabbi isin haa taasisu galatoomaa isiniin jedha. Ani maqaan kiyya Tamaa Mahamad jedhama. Gandi kiyya ganda Mariiqaa Jaaroo jedhama. Aanaa Balee Gasgaara godina Arsiiti. Akka gandi kiyya akkana jechuudha. Mee gammachuu akkamtu isinitti dhagahama guyyaa iidaa kanarratti? Gammachuu سيدنا رسول بأسن خيتي قلبي توبوجتي وهم داولتي حبيبنا رسول waan ta'eef kun waan gammachiisu duraan dursee warri baga isiniin ga'e jedhuun ijoollee keenya kan dhiiraa kan dubartii kan biyya alaa jiran warriin gargaarsa masgidul iimaan madrasa sahii kan jedhamtu gargaaranii
tattaaffii guddaa mallaqa guddaa erganii sadarkaa kanaan gahanii akka daawwitti har'a uummanni iddoo san dhaqee daawwate baga rabbiin isiniin gahee baga sa'atii kana bulfatee oolfatee guyyaa kabajamaa guyyaa ulfaataa kanaan isin gahee jechi akkasumatti hawaasa muslimaa hundaa kan bakka hunda jiru isaanitu baga rabbiin isiniin gahee baga walumaan nuun gahee jechuun barbaada. Isiniin jaan. Sheekh Abdulmannaan Nashaa jedhama. Mee gammachuu guyyaa iidaa hawaasa muslimaa kana wajjin akkamiin qooddatu jirta? Haala gaariin galatoo rabbiitiin haaruun ka rabbii ji'a kanaan nu gaheeti jecha rabbii kenna farfata obboleessa kenna obboleettii teenna jaalalaa fi waan qabnu walii kenna haala kanaan gaggeeffataa jirra. Mee hawaasa muslimaa kanaaf wanni dhaamtan maa inni amma iida kanarratti iida booda akkam ta'uu qabdan jettanii ni dhaamtanii? Hawaasa muslimaatiif wanni ani dhaamuu qabu akka ganda keennattis ta'e akka guutuu muslimaa jiraataa islaamaa nama addunyaa tana gubbaa rabbiin isa jiraachisee lubbuu isaatiif jiruu isaa arjoomee guyyaa isaa kennee islaamummaa isaa kenneetiif dhaamsi an kana booda qabu baalagaaraan kenna ka rabbiin baalagaaraa keessanii eeggadhaa irraa tiifamaa isa jalan deeminaa jedhu kan rasuulli rabbi ji'a ramadaanaa keessa hin hidhama jedhan amma hiikkatee jira. Keessattuu qeerroon dubartoon jiini ramadaanaa dhufnaan masjidni guutee jaalalti argamtee ibaadan argamtee amantiin akka waan har'a dhalattee taate. Dhaamsi kiyya rabbi ji'a ramadaanaa bichaan gabbaramu oytamara gabbarama mootii ji'a tokkicha bichaa gabbaramuu miti mootii zalaalamiitibi masjidni amaanaa isinitti haa ta'u ibaadan rabbi amaanaa isinitti haa taatu jaalaltillee tama kaleessaa haa taatu keessattuu ganda kenna ganda mariiqaa jaarotiif wanti an dhaamuu barbaadu akka gumii gandaattis ta'e akka nama diin tokkotti wanni ani dhaamuu fi barbaadu madrasaan bakka jiranitti abbootii amantii jabeessun madrasaa jabeessun amaanaa haa taatu jechuudhaan kanaan dabarsaa jirra dhaamsi kiyya wanni ramadaana booda ani qabu kanarrallee hin bal'ataa yeroon harkaa deemaaf malee. Hayyeeme namni baga ittiin ga'e ittiin jechuu barbaadan yoo jiraate keessatti. Namni ani ittiin baga isin ga'e jedhu duraan dursee obboleessa kiyya Maammaa Nashaa akkasumas ilmaan isaa kan magaalaa Hadaamatti argaman barataa kollejjii kan ta'e Aliyyi Maammaa Nashaateef akkasuma hayyuu Oromoo Abbaa Gadaa Jamaal Haji Muhammad Aliyyi Waliyyi magaalaa Hadaamatti argamaniif firoottan kiyyaa kan biyya jajuutti argamanis kan arsii garaagaraa keessa jiran hundaan hawaasa muslimaa hundaan ahladdiinin kulliin baga rabbiin ji'a ramadaanaa iidal fixiriin isin ga'e jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi. Duraan dursee maqaa kee eenyu siin jedhan? Muraad Saanuun jedhama. Hayyeeme dhaamsi guyyaa gammachuu akkamitti dhagahamu jedhamee iida kana? Gammachuu addaatu natti dhagahame keessattuu gama barattoota diinitiin nashiidaa garaagaraa qopheessuudhaan waan gaarii nu dabarsanii dhaamsa gaarii irraa fudhannee gorsa gaarii akka gaariitti nu gorsa waan ta'eef baay'ee gammadee. Hayyeeme hawaasa muslimaa kanaaf wanni itti dhaamsa maaltu jira? Hawaasa muslimaatiif dhaamsi ani qabu akkuma wayita soomaa ramadaanaa salaata rabbii naannessitan ammallee immoo salaanni sooma waliin hin galle waan ta'eef inshaa Allah jabaadhaa wal jabeessatii irratti jabaadhaa ibaadaa rabbii jabeessaa jedha. Hayyeeme namoonni ati baga isiniin gahe jechuu yoo ka jiraatu namoonni ani baga isiniin gahe jedhuun hedduu jira. Amma keessattuu hawaasni muslimaa bakka hedduu gammachuu guddaarra jira ammallee gammachuu fi taphaatu rabbi isin haa taasisu umrii isin haa dheeressu maraanuu hawaasa muslimaa guutunuu baga isiniin gahee jedhaan gammachiisa. Namni tokko tokko ni jira. Namni ani dhaamuuf een jira asuma obboleessa kiyya fadluu baga isin gahee. Maqaa keessan eenyu isiniin jedhan? Hayyeeme hawaasa muslimaa kanaaf wanni dhaamtan maaltu jira? Wanni dhaamu awwaalihuu diinaa jabeessuudhaaf wanni diina irra jabaachuu jiru. Awwaalammoo karaa shar'ii nabiyyi Muhammad irra nu kaayan karaa san takaattanii yaani uummatallee itti kakaasuuf sibiila kakaa'ee illee jira ilmaan illee immoo tokkoon keessan manatti nambisinaa gara diinni ergaa jechaa jirsa. Hiika naammuutuu har'ammoo uummata kullii kan islaamaa kana
sanaa bara dheengaddaatti gaasiin gahee akka itti ba'u kanallee dasnu jedhee jabaadhaa jedhaanii jirra du'aayii godhaafii jirra akkanarra olii gadi hin daaqina diinirra olii gadi hin dabina gara ilma keessan gara haqaatti gara karaa millaa nabiyyi muhammad karaa mootuu asfaalti karaa siraaxa mustaqim irratti akka deemutti akka nuu jiraatutti jecha kennallee akkasitti qabsiifnee ollaa kennallee akkasitti jiraatu. السلام عليكم عيد وقعتي duraan dursee maqaa kee eenyu siin jedha mee hawaasa muslimaa kana guyyaa iidaa kana irratti gammachuu kana waliin qooddattanii warra jettan kana mee gammachuu maaltu sitti dhagahamaa maal isaanii dhaamuu barbaadda? guyyaa addaa ta'an jechuun bakka waan argamne tokko jechuudha guyyaa addaa kanaafuu islaamii waqtiin keessaa namni hiriyoota namni itti baga isiniin gahe jettee yoo jiraatu bakka hedduun isaanii jaalladha walumar baga isiniin gahe jedha. duraan dursee maqaa kee eenyu siin jedha? Maqaan kiyya Abdulaziz jedhama. Ayyee mee hawaasa muslimaa kanaaf wanni itti dhaamtuuf ni jira? Wanni ani dhaamu nasiyaati koo wayii qaba. Kanaaf uummata islaamaa kanaan duraan dursee baga ittiin isin gahee jedhaan. Ayyee mee gammachuumaa akkam sitti dhagahama guyyaa iidaa kana irratti wanti gammachuu kana hin jedhamne natti dhagahama amma sa'a ammaa kana jechuudha osoo silaa kaa ruwaa fi baasataatti ayyaana kana irratti ruwaa fi jabaasu jechuudha. mee namni ati baga siin gahe jettu yoo jiraatini sadaan bakka duraan dursee Dr. Abiyyi Ahmadi ittaasee obbo jedhin sadaan bakka ummatuma islaamaa hundaanuma ittiin isin gahee jechuu barbaade. galatame assalaamu alaikum. musliimonni hundumtuyyuu guyyaa kana qofaa miti guyyaan kabajamu guyyaan salaatamu guyyaan ibaadaan godhamu kana qofaa miti namni waggaa ji'a kana guutuun salaatiin har'a ganama qaama dhiqate jiraachuun malaa jechuudha maali guyyaan salaatamu guyyaa har'aa qofa akka islaamummaa kanatti wal kakaafnu bakka hundatti makaanni islaamummaa kun akka ka'u akka kabajamu warri baratellee akka barsiisu akka dhaamsa ummataaf geessu warri hin baratin illee akka baratan hawaasni hunduu ilma ofii karaa islaamummaa irratti akka guddisu isa islaamummaa kana irratti akka guddannu akka jajjabaannu isiniin jedha. Mee duraan dursee maqaa kee eenyu siin jedha? Maqaan kiyya Obbo Marama jedhama. Hawaasni gara naadhiiroo. Mee hawaasa muslimaa kanaa fi gammachuun sitti dhagahamaa jirtu hawaasa muslimaa kanaan akkam jechuun barbaadame? Hawaasa muslimaa kan gammachuu guddaa natti dhagahame kan waggaa nu ga'e nu eegalumaanuu alhamdulillahi rabbil aalamiin jedheetiniin galata galfadhaa rabbii kiyyatti. Mee namoonni ati baga isiniin gahe jettuun fi wanni hawaasa kanaaf maaltu jira? Namoonni ani baga isiniin gahe jedhuun hedduu jira numa mara wajjiinuu kanaafuu akkas. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Argamte siin jechaa duraan dursee mee maqaan kee eenyu siin jedha? Maqaan kiyya Usmaan ibn Sheekh Muhammad jedhama. Ayyee. Mee wanni hawaasa muslimaa kanaaf ati dhaamuu barbaaddu maaltu jira? Hawaasa muslimaatiif wanni ani aamu waanuma muslimummaati jechuudha. Al-muslim akul muslim akkuma jedhamu san muslimni obboleessa muslimaati. Kanaafuu ummanni muslimaa wal jaalachuun dirqama taati. Diinni jaalalaa kana qofaa miti. Diinni jaalalaa waggaa guutuu osoo wal jaallanne barbaachisaadha. Diinni kun jaalalaa dabarsine baga guyyaa ayyaana guyyaa kabajamaa guyyaa jaalalaa kanaan isin gahe jecha hawaasa muslimaa hundaan bakka jirtanitti guyyaa kana baga geettanii baga gammaddanii isaaniin jedha. Baga siin gahe jettuun keessaa yoo jiraatu. Namni baga siin gahe jedhuun obboleessa kiyya Abdurrahmaan ibn Sheekh Muhammad jedhamu. Amma yeroo ammaa kana baaleetti kan mee duraan dursee maqaan kee eenyu siin jedha? Zainadiin Ahmad jedhama. Mee uummata muslimaa kanaaf wanni itti dhaamtu ni jira? Wanta hin dhaamu dhiinni kun iida gaarii ayyaana gaarii isaaniif haa ta'u jedhee dhaamsa gaarii isaaniif dabarsuu barbaada. Gammachuu akkamitti dhagahame yoo hawaasa kana laal? Gammachuu addaa wajjin natti dhagahama keessa kiyyatti garuu akka ayyaana kanaa irratti gammachuu ajaa'ibatu natti dhagahama. Mee namni ati baga isiniin gahe iida kana jettuun eenyuun? Uummata muslimaa hundaanifuuyyuu bakka ittiin.
faccaate ta'uu maleessan Ya, orang bahasa Indonesia.